Haleellaa qilleensarraan Ameerikaan Yemen mana hidhaa Saadaa jedhamutti kaleessa raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 68 ajjeefaman. Bakki mooraan kun itti argamu kaaba lixa Yemen kutaa hidhattoonni Hutii to'atani. Haleellaan kun giddugala baqattoonni Afrikaa irraa godaanan keessa tursiifaman ta'uu televezyiiniin garee Hutiidhaan hoogganamu gabaaseera. Lammiin Itiyoophiyaa bakka Saadaa jedhamurraa dubbisne Abdurrahmaan Yaasin garuu namoonni haleellaa xayyaaraa mana hidhaa sana irratti raawwateen ajjeefaman 100 ol ta'uu eeruudhaan namoonni haleellichaan du'an hundi isaanii lammiilee Itiyoophiyaa ta'uu himeera. Lubbuun isaa keessa jiru namni mishee dhaqee ilaalee waa xiqqoo jechuudha namoota muraasa amma namoota 18 Lammiileen Itiyoophiyaa meeqatu haleellaa kana keessatti lubbuu isaanii dhabe? Karaa namoota 100 ni ga'u. Namoonni 20 amma jajjabduu jala jiran. Eessatti argaman namoonni madaa'an kun? Mishee Shumooree Saadaa keessatti argamaa jiran. Hospitaala keessa jiru jechaadha. Namoota lubbuun isaanii darbee fi madaa'an keessaa lammiileen Itiyoophiyaa meeqa ta'u? Guutumatti lammiileen kan dhaawame lammiileen Itiyoophiyaa bichaadha. Bakka tokko walitti qabanii jechuudha. Eenyutu namoota kana walitti isaan qabe iddoo tokkotti? Mootummaadhaan. Mootummaa Yemeniiti jechuudha? Qabatamaadhaan lakkoofsi lammiilee Itiyoophiyaa amma yoonaatti du'uun isaanii mirkanaa'ee agaminaan jettani? Qabatamaan kan amma jechuudha lakkoofamee kan jiru kan dhagaa jala jiru osoo hin taane namoota jechuun 100 walumaa galatti. Waliigalatti namoota agamiitu mana hidhaa kana keessa ture jechaadha? 120. Bakki hidhaa sun akkam ta'e haleelamee boodamee waan argitan nutti hima? Guutumatti gamoon tawamee lafa ture. Hundi isaanii dargaggoota shamarreen takkan keessa hin jirtu. Maaliif haleelaman isinitti fakkaata addatti lammiileen Itiyoophiyaa? Kana kan ta'uu danda'e hin beekne garuu keessa isaati. Lammiileen Itiyoophiyaa yeroo adda addaatti gara sanatti marmaaru maal dhaamtaaf lammiilee Itiyoophiyaa seeraan ala gara biyya sanaatti deemaniif? Ani ijoollee Itiyoophiyaatiin akka seeraan alatti akka biyyaan baane akkanumatti karaa agartee daddabarsaatiin deemuun akkan dhufneen jiran ijoolleen akka biyyaan baane. Televezyiiniin Hutii Almasriyaa jedhamu kanneen du'aniin alatti namoonni 47 madaa'u gabaaseera. Giddugalli Saadaa erga haleellaa qilleensaa Ameerikaan barbadaa'ee booda reeffi namoota hedduu caccabaa gamoo jalaa argamu gabaasni miidiyaa kun akeekeera. Haleellaa kana ilaalchisee gamoo humna waraanaa Ameerikaatiin hanga ammaatti wanti jedhamee jiru. Haleellaan kun erga ajajni giddugaleessa Yuunaayitid Isteet iddoowwan hidhattoonni Hutii jiran 800 caalan irratti qiyyaafatee haleellaa raawwachuu ibsee dhagahame. Waggoota 30 darban Yemen keessatti bilisaan abukaatoo baqattootaa ta'uudhaan kan tajaajilan obbo Anas Sheek Muhammad sana'arraa dhimma kana irratti dubbisneerra. Namni Itoophiyaadhaa wabiin qabu yeroo si'a tokko daangarratti meeshaalee gurguddaadhaan Saudi Arabiyaan gataa jirti. Karaadhaa qabanii asirraa achi geessuus taaribaa warra nama godaansisu achirratti warra achirraa qaqqabamee as dacha warra daangaa seenuu dadhabee karaa Yemen as miilaan deemu kana walitti qabanii reegireeshina fiduudhaaf bakkatti walitti buusanitti misaayilaan dhaawamanii dhuman jechuudha bariisaa irraa kan. Inni nama 120 namni jiru. Kan namni duraan beeku guyyaa 2-3 walitti buusanii namoonni dabalataan jiraachuu mala namni dhume hundinuu lammii Itoophiyaati. Akkachi jalaan kaafamne maas kabiraatiin dhaawamna jedhanii maas waan lammii Itoophiyaa kana ta'aniif namni gammachuu waan hin qabneef achuma jalatti bilbilaa jiru jechuudha. Magaalaa Saadaa keessa mana hidhaadhaa jechuudha. Mana hidhaadhaa kan yeroodhaa kanatti walitti chitti nama qabanii. Amma duraas bakka kan dhaqeen dubbisaa turre achittis bakka kana nama hedduu walitti qoosinaa namni kun yeroo sanitti tajaajila osoo hin qabneef tajaajila qulqullinaatii fi tajaajila ammaas adda nama faffageessanii ciisuu danda'u waan hin jirreef duraanii simaatuma turre komii kaasaatuma turre mootummattis sanuma bakkuma sanii deebi'ee dhaawame hundi isaanii dhuman jechuudha. Makiinaan guyyaa tokkotti si'a 2-3 makiinaan gurguddaan fe'ee achi nama fida karaarraa guuranii jechuudha. Namni lakkoofsan beeku namni turaan achi keessa jiru immoo kan isaan galmeeffatan 115 achi keessa jiru. Har'a gaadhaan isaanii himan jechuudha. Manoota yeroo gaafan warra waardiyaachi tokko madaa viidiyoo tokkollee waan adda guuran guutuun bilbilanii dhaqaa jala jiran hundinuu waan kaan jechuudha. Mana ciccite jala jiran idduma keessa waan jiraniif kan silaa baraaramuu danda'ullee akka hin baraaramne saniifitu ibsaa jechuudha. Waan wanni godhamiin takkaaf jechuudha. Waan mana yaalaatti yookaan namichi jalaa fuudhee waan hin dandamachiifne lubbuun ni badanii bakka isaan bakka lubbuun itti hafan jechuudha giddaa kan keessatti. Haalli Yemen keessa jiru lammiilee Itoophiyaaf ammam yaaddoodha miidhaa isaanirra gahumee waan quba qabda waan beektan nu kaasa. Miidhaa jiru sirriitti beekna. Lola kana keessatti keessattuu lola bara kurnan deemaa ture Yemen irratti adaamiin itti dhaabame kana keessatti kan miidhamaa ture kan akka galaafatamaa ture lammii Itoophiyaati. Godaantota seeraan alaa warra deeman kana. Kuni haalli isaan itti miidhamaa turan bakkoota karaan masmara diimaa itti godhatee deemuu namni ta'u lola keessatti baay'inaan dhumanii jiranii konkolaataa keessatti dhawamu bakka dahoo keessatti dhawamanii ajjeefamaa turanii mana hidhaa keessatti si'a meeqa si'a tokkoo miti deddeebi'anii dhumaa gubachaatis turanii miidhaan isaanirra gahaa jiru baqattoota keessattuu baqattoota Itoophiyaarra gahaa jiru addunyaarra hin jiru jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa yeroo adda addaatti miidhaan akka qabu itti himamaa ture garuu godaansi gara Yemenitti hin dhaabbanne maaliif isinitti fakkaata? Wanni hin dhaabbanneef kun sababa daldalaatiin kashlabbeen dallaalaa wajjin walitti hidhattee maallaqa qarshii birrii 2,000 waan suusii isaanii dabarsuudhaaf jecha ilma namaa kana namoota sobamanii dhufanii qarqara galaanaa dhufanii daldala dantaa daldaloota kashlabbootaatiif jecha ibidda gubachaa jiran
to'annaan dhabamuurraa kan ka'e namni kumni 200 baraan hara Yamanitti as tarkaanfatee dhumaa jira jechuudha. Kan eenyu ministeera muummee biyyattii itti aanu akka ta'u murteessuudhaaf filannootti jirti. Filannoon kun Maark Kaarnii michuu isaanii Justin Trudeau bakka bu'anii ji'a ja'a keessatti filannoon kun kan gaggeeffamu. Filannoo kanarratti paartileen lama kan wal morkatan yoo ta'an isaanis immoo Liberaaleef paartii kan Maark Kaarniin hoogganamu waggoota 10 aangoorra turee fi paartii warra konservaatiifidha. Akkuma beekamu Kanaadaan biyya godaantonni Itoophiyaa irraas dabalatee guutummaa addunyaa irraa itti baay'atanidha. Filannoon kun godaantonni Itoophiyaa irraas ta'ee Afrikaa irraa achi jiraataniif maal akeeka? Waa'illi keenya Biraanuu Gammachuu gaazexeessaa duraanii BBC Caalii Nagaasaa amma Kanaadaa jiraatu dubbiseera. Dorgommii baroota keessatti ta'ee hin beeknetu godhamaa jira amma. Uummatichis garmalee amma filannoo irratti xiyyeeffannoo kenne haala gaariidhaan filataa jiru. Anis filadheera. Ulaagaa itti filachuun danda'ama maal ture? Keessumattuu namoonni godaansaan yookaan biyya biraatti achi jiraatan carraa filachuu akkamiin argatu? Carraan filachuu kun baay'ee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha kan hundumaas immoo hirmaachisuudha. Namni biyya kana akka baqataatti al tokko yeroo seenu permanent resident jedhama. Warra kanaaf carraa waluma qixatu kennamaaf warra lammii ta'an wajjin. Kanaaf isaan illee filachuu haalatti danda'antu jira. Godaantonni carraa kan argachuu maal isaan fayyada? Waan hundumaatiif fayyada. Maaliif namoota dantaa kee tiksan ilaaltee filachuudhaaf yaada isaanii karoora isaan qaban dhaggeeffattee dhimma isaan baqattummaa irratti yookaan godaantotaaf imaammata isaan dhiyeessan dhaggeeffatteetu kan filannoon gaggeeffamu. Maaltu na baasa karaa dinagdee, karaa dhiyeessii mana jireenyaa, karaa barumsaa, karaa fayyaa, karaa hundumaatiin ilaaltee maaltu na fayyadaa hundumtu warra biyyaas maaltu na fayyadaadha baqataanis maaltu na fayyada kan jedhu irratti dhaabbateeti namni hundumtuu kan eegutu dantaa koo irra caalaa tiksa kan jedhu irratti hundoofteetti kan filannoo. Falmiin kan ture dhimma Tiraampii fi taarifiidha jedhama. Kanaan alatti dhimmi godaantotaa ammatinaa kaasises jira. Yeroo falmii taasisan irratti kan isaan irratti xiyyeeffatan qabxiiwwan kamidha? Qabxiiwwan ammatti lamaanuu kaaftee qabxiiwwan ijoodha. Kan Tiraampii isa guddaa amma garmalee ho'ee irratti dubbatamaa jirudha. Maaliif taarifa garmalee biyyattii irra kaa'uudhaan taarifa kaa'uu irra iyyuu darbe yoo taarifi kun akkasiniif koo barbaaddanii 51ffaa kutaa Ameerikaa ta'aa jedheetu doorsisa irraa kan ka'e uummati biyya kana baay'ee itti gaddee baay'ee itti aaree dhimmi isaa kun kanaafitu ishii yookaan dhimma ijoo ta'etu kan inni irratti falmiin dhiyaatu jechaadha. Godaantota Itoophiyaa irraa ta'anii dabalatee Afrikaanota irraa warra achi jiraataniif kamtirraa fedhii isaanii eegaa kamtirraa qalbii godaantota hawwata? Kana jedhanii dubbachuun baay'ee hin jabaata. Maaliif kana maaltu fidee kan jedhu irraa yoo ka'ametu irra caalaa gaarii ta'a. Maaliif waggoota darban kana keessatti warri liberaaliin mootummaan kan Justin Trudeautiin gaggeeffamaa ture. Inni wantoota gurguddaa baay'eetu jira kan biyyattii amma uummaticha xiqqoo kan kakaase. Kunis maanni garmalee baqattoota biyya alaatii achi galchuudhaan humna biyyattiitii ol haala ta'enitu galuudhaan manni jireenyaa illee garmalee qaala'ee karaa fudhachuun illee garmalee dadhabamee argamuu illee dhabamee sadarkaa kanarra gahee waan jiruufitu uummatichi dhimma godaantummaa kanarratti garmalee ka'ee jirachaadha. Namni hundumtuu godaantotni biyyattii dinagdee biyyattii guddina biyyattiitti garmalee bu'aa akka buusan hin amana. Haa ta'u malee humnaa ol yeroo galan immoo jireenya irratti qaalessuudhaan dhiibbaan irratti uumamu isa immoo hin jaallanne jechuudha. Justin Trudeau illee hamma muummichi ministeeraa inni duraan ture hamma inni gadhiisutti kan isa geessise illee kana jechuudha. Inni bakka isaa bu'e Maark Kaarnii jedhamu kun akkami? Inni bakka isaa bu'e kunis immoo gorsaa isaa waan tureef isarra hammam wayyuu danda'a kan jedhutu namni irratti shakkii qaba. Haa ta'u malee kan konservaatiivii wajjin wal bira qabanii shaakala guddaa mootummaa keessatti kan qabu dhimma ikoonoomii irratti kan hojjetaa ture ofii isaatii ikoonomistii nama ta'e waan ta'eef isatu nu baraaras kan jedhan immoo baay'eetu jira jechaadha. Erga inni dhufee liberaaliin sagaleen ishee ol ka'e duraan baay'ee gadi bu'ee ture yeroo Justin Trudeau irraa buusan dhiibbaa irratti godhan. Amma garuu erga Maark Kaarnii kun dhufee ol deebi'aa dhufeera. Maaliif namni Doonaald Tiraamp wajjin shira inni irratti biyyattii irratti hojjechaa jiru kan irraa qolachuu danda'u nama kanaa jedhaniitu kan amanan baay'eetu kan ta'e. Sadarkaa amma irra jirutti an lamaanuu akkan dhaggeeffadhetti
inni baqattoota godaantota irratti ilaalle gadi waan bu'u natti fakkaata. Kanaaf wanti eegamu Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin biyyi isaanii waraana Yuukireen waliin itti jirtu guyyoota 3 akka dhaabdu beeksisan. Kunis kabaja guyyaa goototaa sababeeffachuudhaan yoo ta'u, caamsaa 8 hanga 11tti turaa jedhameera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma aangoo qabataniin waraana Yuukireenii fi Raashiyaa dhaabsuudhaaf waadaa seenanii turan. Tiraamp dhimma nagaa buusuu kanaan wal qabates pireezidantii Yuukireen Volodimir Zelenskii Waayit Haawusitti simatanii atakaroon gidduu isaanii tures kan yaadatamu. Erga sana as Tiraamp fi Zelenskiin sirna awwaalcha Poop Firaansis Roomitti raawwate irratti qaamaan wal arganii turan. Darajjee Gonfaa waan qopheesse qaba. Putiin Raashiyaan guyyaa 3 dhukaasa dhaabuu beeksisuu hordofee Yuukireenis deebii kenniteetti. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andaree Sibiyaa yoo xiqqaate guyyoota 30 turu atattamaan akka hojiirra oolu himaniiru. Tarkaanfiin biyyoota lamaanii kun kan dhaga'ame erga Doonaald Tiraamp sanbata darbe sirna awwaalcha Phaaphaasii Firaansis irratti pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii waliin wal arguudhaan marii taasisaniin booda fedhii Vilaadimir Puutiin waraana kana xumuruuf qabu irratti shakkii qaban ibsaniin booda. Tiraamp ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti barreessaniin sababni Puutiin mandara namoota nagaa irratti misaayila dhukaasuuf tokkollee hin jiru nagoomsaa jira jechuudha jedhan. Waayit Haawus mariin hooggantoota lamaan gidduutti daqiiqaa 15f taasifame baay'ee bu'aa qabeessaa jechuudhaan ibseera. Pireezidaantii Yuukireen gama isaaniitiin mariin kun seena qabeessa ta'uu danda'a jechuudhaan ibsaniiru. Hooggantoonni lamaan erga mariin isaanii Waayit Haawus waliigaltee malee xumuramee yeroo jalqabaatiif fuulaa fuulatti wal argan. Doonaald Tiraamp kanaan dura hooggantoonni biyyoota lamaanii yeroo dhiyootti waliigaltee nagaa irra yoo hin geenye bulchiinsi isaanii dhimmicha keessaa akka harka fudhatu akeekkachiisanii ture. Guyyaa waraanni addunyaa lammaffaatti xumurame sababeeffachuudhaan yeroof dhukaasa dhaabuuf akka jiran Puutiin ibsanis Doonaald Tiraamp garuu dhukaasni yeroof osoo hin taane guutummatti akka dhaabbatuuf fedhuu isaanii Waayit Haawus himeera. Yuukireenitti waraana dhaabuu labsuun kun isa jalqabaa miti. Kan guyyaa ayyaana Faasikaa sa'aatii 30f akka dhaabbatuuf labsamee ture dabalatee si'a 20 ol kan yaadamee ture milkaa'ina feera.